يا رب استاذ رئيس التروف مستر شيكو دي انا ما بعرف يا تيودي استيو انا ولقيت النيونو انه من تاكم استاذ هاي يونيفرسيتي بعد اوكي خرب بورتي سنت اجي انترفيو بربر سلاتي دبچ باتي سنتو كبرن سمات دبديور خرب بورتي سيره akkamitti wali dhuftanii dhamma osoo fuudhiin dura jaalatte moo namaa sitti fuudhe moo akkamitti akka tana gaa asan fuudhin dura haya osoo fuudhiin dura jaalatte akkuma si kaayoo hiyyatti fuudhuun qaba akka yuunivarsiitii irra been kaayoo hiyya ture biyyooggaa dheetus nama hedduu kaayiriyaa hunda qabsi biraa fuudhee argita karaan dheeraa yuunivarsiitii kun dheeraadha karaan ani irra ture majlisa keessaas ara khamis qaraareera da ara waasa gisee ganda galte amata khudashan khuda sadi khuda afro som fune yero fude yero da kharana no kenya hone bet garete khanas ne argita khanara wannan karora ga wadde aka university rabe fudun ga wanjo lum mara na gulon kuta sadde ti torbo ha gara urra gale fite fudun ga wanjo qalbi khaisa wana tore weda university seno wagata kafa ugam fite aka wagata kafa fite وقعت كفاك زي بدي مدالة يونيفرسيتي خيستي بيتا بيتا صح كان وقعت كفافتين مدالة هي كبتي فيها سلالة أسمع نمر أتيادون كوي هذا جو سايبو تخيانس مريت كده سايبو هي بيان محمدي جرا دارتنا سايبو هي كان يدور رأي أنا نس نمان فروع وقعد داس Kerana ni bukan naf galerati, maka nak kena furu kabda, wana kena naf tu komator ada mana kaya tadi namman tanah furu itu na warna ini gak pasan nato komora turete, awasi walol lada wal beina si, jual le sini ro sampai setimas, nama barno sanis jauh juda si, alafi amada sida Pakai isan bersisiritis, pakai teori depandatis, salah sama sitis nah maturani. Nah cuman ani heddu kharan dari sini, uga nata terku, ada siting gak pada deket mah. Oke. Ada siting gak pada. Funduraf, ana uga takafa fit ejur juga, uga shanin turasin tore. Ya. Uga fur, ani walai tasodor, mungkin tibaradu. Wal magala, ana fi mucio jala, ana fi ada wal dubis. Ada dubise, atinis na hayam tejurti. Kalas lumasan ina semua wajin. Wan toko toko anu la fi ati wal igin desinot fenne. Wow. Umarati saganta, ana uga tumura yorongos. Wan barbaachisu tokko tokko waan barbaachisu godhe sagantaan aruuzaatis manguddoo sergee sagantaan aruuzaatis akka kennetu godhe sagantaan eebbaatii fi sagantaan aruuzaa akka kennetu godhe sagantaa eebbaatii fi aruuzaatis walumaa irratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu amata afran kana keessatti siif muciyyoo akkam waliin turtan. Jalanti sinjitu jirtu kam turte shayni dalani dubbisa khana barbadamet laki ana kasin jan akamit ani beno bakka tanam barbadu ariron cvc jitu jirtu kam ture amata frankana ani bitim barbade akuma nama tokko ani sharia islama wali nama nda fi fatawu gabo nama tokko ga jalate dubbisu narame yo bulti barbade nama dubbisu narame miti wajjina saunis dorkan gabo bulti barbada wajjina saunis dorkan gabo akka feetetti hojii saunis dorkan gabo wanni keessaa dorkaa gabo wanni ati haasoftu sun waan akkami yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasoftan kana irratti haasoftan rakkina takka illee hin qabu CVC waliin kophaa bahuu wanni dorkaan jechuudha kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira CVC kophaa waliin bahuun khalwa nehaa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha khalwaan
jaaree shari'aa waliin horkitu harwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasofitanii haala fuulduratti bultii teessan jaarattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko tokko gizee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasofitanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiinis yoo waan balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemuutti wajjin haasofuu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal. Magaalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yoo amma viidiyoo kooliingii fa'aa ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetii fi haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma deemsi tokko rifeensa dheeraa jaalata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaa'imatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbiir ni danda'ama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun ifin dhuunfatti illee akkanatti laallachuun hin danda'e rifeensa naa siin jooke naa deebiste Allahu akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kan guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo waan nama saalfachiisu tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gaddisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti. Rakki nuti rifeensi ilaaluun nu ga'a fuulaa fi rifeensi nu ga'a. Galatoomii ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay tana gaafii walitti deebistee jirta. Mee ustaas eegaa akka yuunivarsiitii bee bultitti seene ilaali nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaasni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah ogguu baratte waan hunda pilaanaan keessa. Amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaas Abdurrahmaan yookiin injinar Abdurrahmaan? Akkasuma naaf yaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun